keessan viidiyoo otoo ilaalin namni takka kabran dabarre sinin jedha hundi keessan jechuudha ilaaluu qabdanii jechuudha wanti viidiyoo kana qabadhee isinii dhufeef yookaan barumsa irraa argachuu dandeessu yookaan barumsa irraa argachuu dhiisuu dandeessu jechuudha warroonni karaan amma viidiyoo isinitti argisiise yookiin immoo viidiyoo irraa isinii hojjedhu kuni wanta irraa isin deebisu ta'uu danda'a jechuudha isinii galee warra midin baala warra single mami isinii fankaa footoo isaanii jechuudha footoo isaanii baddaa mataa kiyya kanarratti arguu dandeessu booda yookiin immoo naga jallaatti arguu dandeessu jechuudha warra kanarraa waa xiqqooshii bat godheerraa harraaggafuun qabaa jechuudha akkas cinii fi hin jiraan kanarra immoo awwaaraa fi biyyoo kana irraa gadarraa gafeetiniin isinitti argisiisaa jechuudha tokkoffaa gaafa jettee biyya keetii baatu eenyu si gaggeessee gaafiidha kun anaaf jechuudha eenyu si gaggeesse dhiira har'a karaa boolee faana qabattee baatu si gaggeesse haadha kee abbaa kee obbolaa kee si gaggeesse bar maa safuu nurraa balleessitu sin maa safuu nu balleessitu sin maalummaa keenya maa nu balleessitu sin warri safuu fixattanii warri akka saree jechuudha warri akka saree hudduu wal keessanii viidiyoo waraabdanii tiktookii kanarratti gadhiisaa jirtan maali 666 fakkaata'u anoonaan bade anoonaan salbadde maali ijoollee salphinni amma kanaa maali ammuma akkasuma nama godhaa jiru akkasuma nama godhaa biyyi arabaa akkasuma nama godhaa jiru maali ijoota haggasaa yoo sin gubellee jechuudha bishaan itti naqadhaa qabbaneeffadhaa yoo galtanis sinii galee yoo galtanis bishaan itti naqaate qabbaneeffadhaa maqaan nyaatina maqaan balleessina anamma bakka dhokadhuun dhabe bar ani bakka dhokadhuun dhabeen siniin jedhe bar ani bakka dhokadhuun dhabeen siniin jedhe bar Kiristoosi bakka dhokadhu silkii ko cufee badu mee falanaa fala koomentinaa barreessa jalatti silkii kee cufii badi online irra naan jedha yookiin immoo lakki hin badiini intalli kun waan badeedha intalli kun intala safuu hin beekne intala lammii hin beekne intala haadha hin beekne intala abbaa hin beekne intala obboleessa hin beekne intala aadaa hin beekne intala safuu hin beekne jedhaati koomenti jalatti naa barreessa isinii galee intalli safuu beektu intalli maalummaa saba ishii maalummaa maatii ishii beektu dhiira qabattee akka saree hudduu walirratti sakkaatee viidiyoo waraabdeen gadhiistu jechuudha otoo haati imimmaan ijarraa haqattee intalli kiyya yoom dhufti intala tiyya yooman ijaan argaa osoo jettee haati kiyya imimmaashii buustee boossuu isheen gammachuudha tiktookii hojjetaa jirti jechuudha caffaraa jirti jechuudha isinii galee abeet yaa birrii arabaa abeet yaa dooraara biyya arabaa abeet warra dhirsa hin qabne rabbii dhirsa isinitti godhe dhirsa dooraaraan bitattanii bar nama dhirsa dooraaraan bitate ija kootiin hin arge ija koo isinii galee nama fayyaa hin qabne nama bashitanyaa nama firashiin jaalanne nama haadhashiin jaalanne nama abbaashiin jaalanne nama firashii hin jaalanne nama maraataa waggaa 5 caakkaa keessatti maraatee shamee tortoree achi keessatti bade intalli keenya akkatti biyyoo irraa harraaggaftee gara miidiyaa irratti ol baastee har'a fiddee dhufte jechuudha isinii galee irraa harraaggaftee fiddee dhufte jechuudha daaraasaa sinifan kaaliinki isaanii seentanii ilaaluu dandeessu isinii galee garuu namni jechuudha namni ni jira namni tuffatamu namni ni jira garuu namichi kun nama karaa haadha ishiitiin yookiin karaa abbaa ishiitiin isinii galee karaa haadha ishiitiin karaa abbaa ishiitiin otoo nama yaadu otoo nama sammuu qabu ta'e gaafa intalli kun biyya jirtu keessa
baatee gara biyyaatti yeroo isheen qajeeltu otoo jaalala maatii ishii qabaatee otoo jaalala haadha abbaa ishii obbolaa ishii ana kana osoo qabaatee intalli keessan dhufaa jirti hoota ana faana dhan'ee boolee dhaabaasna jedha ture. Yaa kulkullitti yaa shamtitti kan waggaa shammaraatti caakaa keessatti shamte dooraara beeruuti haa ta'u. Abeet yaa dooraara beeruut, abeet yaa dooraara beeruut, abeet yaa dooraara beeruut. Dhaqeetanan jechuudha. Osoo dooraara beeruutiin qammasiin dura waan inni fakkaatuun fideesinii laxxafa. Fideensinii laxxafa. Kanaa booda hojjechuu jammareera. Kanaa booda gadi zaqeetanan fidee akka handaaqu akka ba'andaaqu keessaa gadi galabbaxaa jechuudha. Sinii galee kabajaan naa malte ture. Kabajaan dhabe. Sinii galee galanni naa mala ture galatan dhabe. Warroonni beektan jechuudha. Warroonni na beektan jechuudha. Garuu har'a jechuudha. Anaanoo haa ta'u waan barbaadde naa gootu obboleettitiyya waan barbaadde naa kaaddu kaaddittiin jechuudha. Waan barbaaddes naa kaaddu waan barbaaddes naa gootu jechuudha. Garuu har'a haadha tiyya abbaa tiyya goodaa baxallaatti salphistee haati kiyya naasuu ishiin diqaalaa abbaa barbaadde faana galtee akka saree hudduu keessa of galchitee viidiyoo waraabduuf jetta rifaatuu haati tiyya na jalaa dhibamaa jirti. Adaraa keessan du'aa hinaa godha haadha kiyyaaf. Haadha kiyyaaf du'aa hinaa godha. Dhugaa siniin hin jedha. Yoo ishii bira dhaqxee anaan dhabdi. Sinii galee miti. Yoommoo ishii bira deemte anaan dhabdi. Yoommoo ishii bira dhaqxe immoo ishee ana bira dhufte immoo ishee dhabdi jechuudha. Haati tiyya gidduu lamaanitti rakkattee jirti. Si galee maaliif intalli kun intala kaadduu waan taateef nutis kaannee jirra jechuudha. Kaannee jirra maaliif nama namaa ta'u, nama firaaf ta'u, nama sabaaf ta'u.